Kum saati indalagda wanta ti dalagdu maaf hin mul'anne. Malee waan biraan qabdu kan biraallee itti miga gosa hundaa yaa saatii koottaa jedhin. Bonto akkam abboo zeetu kan keessaa nan dinagdee takka hojii deemaami. Maaliif maana nagamaa kana lafa barreessitu. Deem intalattii baratte san wajjin jiruu kan kee geggeessa. Oo barri ijaaban. Hin banu haala sii qabda. Deemasi. Xiqqoo manatti maatii kan kuusanii walii galaan jirru. Hore saabuun kun hin rakkisu haga danda'anii hollata dhaabbatudha. Caaltuu ati jettillee diiggaaf deemti malee ijaarsaaf hin deemtu. Maallaqa si nyaachise? An garuu sirrummaa isaatii fi dhugummaa isaa si himuuf deeme malee isin diiggaaf hin deemne shi. Kum saati indalagda wanta ti dalagdu maaf hin mul'anne. Maal jechuudha kan ittiin fayyadamaa jirru kun isinitti mul'atu deemu akkam haga danda'u hojjetaa jira. Qarshiin anaa fi sirra lufaan jirtu waan ta'eef guyyaa keessa dhufaa obsuu qabda kanneen daftee natti baasuu qabda. Ammaaf qarshii gabaatti deemunaaf yoo didda dhiisi. Qarshiin baay'ee illee hin jiru. Tole qarshii baay'ee kiisiin qabu waan ta'eef ammaa fi tanuma godhuutiin wanta barbaaddeen godhadhu. Qarshiin dhibbaa maal naa gootuuf na kennita. Tana maaliin godhamee maaliin bitu? Garan jirree sii fuudhaaree maal? Qabshi ofii waan Oolu barbaadeen kan hundaa qabiitii wanta barbaaddeen godhu. hin barbaadu bakka barbaaddu sanii naqe. Oolu jedhaa. Hin barbaadu deemi. Oolu. Abbaa biraa qallabuu hin barbaadu danillee deemi. Maal ittiin godha? Iddoo baratte deemi. Ittiin dhugi ittiin caffara. Galanni mooyyee galgalli darbaadha jedhee Oromoon. Atiin quuftee maal rakkatte? Keetiin quufe? Yoo quufes kan abbaa kootu na quufse duras. Ani kan jedhu maali rakkoo biraatti jira moo maal taateeti atin kan guyyaa hundaa akkanuma na jettuuf? Maali rakkoo biraatti jira? Yoo jiraate natti nimtu? Dhugaa qabdaati. Keetiin quufe yoo quufe kan abbaa kiyyaatiin quufe. Ergasitti dhufee shaarbii tokko naa jijjiirtee jirta? Hin galchita galii waa bakka ati gootuun argu. Maaliin naa goota? Ati barsila kan inni wanta hin qabneef kan rakkataa jiru dhiisii warra keenyatu asitti na qallaba kan jettu dhadheetiin achii fuutee asittuu kan na jajjabeessiteetiin haga waa godhannu nu ladda dhaabbatuu qabdu bar kana wallaalte malee. Kumsaa yeroo ammaa birrii qarshiin dhibbaa haraqee takkatti sii bituu hin dandeetti simaaf. Yoo bakka haraqee waltan hin beeka haraqee takkatti sii bituu hin dandeetti. Ani haraqee dhugaa? Beekamaadha. Mana caffaraa oolta hin dhagaa. Mana oola malee hin dhagaa. Akkas eegalte? Istirii kan kee waan hin beekne seete. Ani jechuun amma danda'utti caammaa kan koo raasaa buluu didee ala buluu dideetiin caammaa kan koo raasatti fita. As galuuf jedhee lukaan deema wanta yaabbadhu dhabeeti. Atarra akkana naan jette as deebiteeti. Dhugaa keeti anaaf yaaddeeti. Kaasi amma bilbila siif bilbilamaa jiru. Bilbilli kan maaliiti kan bilbilamaa? Isa amma siif dawwalamaa jiru argaa jiru kana kaasi. Bilbila namaati. Haraqee dhuddanii? Haraqee dhugee machaa'es galee beeka? Machaa'uu baattus seenaa kan kee dhagaa jira. Duuba kan kee sirriitti dhagaa jira. Ammaa fi atiin tasgabbaa'ee wanta jiru hundaan sirreessina. Wanti tasgabbaa'u tokko illee hin jiru. Kanaafuu tasgabbaa'ee wanta jiru hundaa sirreessina. Abdii isa dhumaati bakka asitti himee jira. Maatii kootitti simee
gara isaanii deemuu qaba murteesse. Sabboontu ani jaalalli siif qabu guddaadha bara narra dhayeetiin kan inni gara biraatitti naaf hubataa jirtu malee kanaaf as deebi jaalala kenna wajjin cimsanna gara biraatiin wanta jiru hundaa wajjin mijeessaa deemna amalli kan koollee yoo badaa ta'e wajjin taaneetiin sirreessina. Ati dhagaadhaan jijjiiramtu hin sobdaa haga yoomii sobaaf sobbiin na horatta an deemuu qabaadha gara maatii kooti sirraa fixee jira. Lakki akkasii miti. Sirraa xumuradhee jira bakka hin barbaadu hin barbaadu hanga yoomis na sobda. Bakka amma naanis wanta jiru hundaan sirreessina. Aishaa ta'u tole hin sobda garuu gaafu. Sobaa miti amma sirreeffadha yoo kan danda'amu ta'e ammaaf gara hojii deemuu waan ta'eef amma siifuu hin cinqameetiin galgala hin gala. Tole haa ta'u deemu. Hidhiin kennu. Arbaa kamsallee akkana subeen awwachuu jedha. Nabbati sabboontu. Ammaa dhiisuuf hin qabaadhu. Ammaaf mee cal'isa. Osumalee irra tarkaanfachuu waan hin dandeenye. Ceekuna dhungataa. Kijimmi isaan dhuma yoomu. Anatu du'e lammata kumsa yoo siif sabboonta addaan hin baase anatu du'e qool. Sabboonta akkam abboo deebisan keessaa nanti meetii takka hojii deemaami. Meetii takka hojii karaa irra deema. Karaa kamii? Karaa kana gubbaa irra booduu fi dhufu deema. Laal. Noogiyaa takka qaamaletti siita irra qabaadde. Laal waraabee si agarsiisaa ture. Haga nagaasin jee namtitti la arba isaati. Namtitti natti jee. Ahaa. Amma reefillee na sobee bahe. Namni hin jira bara. Daftara laal kamaan fakkaatutti anitti si gurgurarra miti hin qabin. Harka afaan taasuma achi gubattaati. Dhugaa keeti. Qomaa qorraa dhungataa na sobaa. Mana keessa anatu gubataa jiraata. Maalaan xiqqaamtu rakkoon hin jiru. Anas si qarqaaraan ta'e. Dhugaadha. Si jala ammaa ba'uu qaba murteesseera. Yeroomaaf. Dubbii kana maatii kootiinis gaheera. Biraa deemuun immoo murteessaadha. Ana ajaa'ibee iyyee. Laala dubbii ijaartee akkasiisin adoo qabu kana raqsaa. Haga namoonni garootoo haga hojii deemuu fi si didaa. Dhugaadha. Har'aarratti boruutu caala jedheetiin obse malee wallaaleetiin kanis. Dhugaa keeti galatoomati. Amma sabboonta illee deemuuf ta'a. Jaarsi keeree fuuna midhataa na bira dabareen ta'eef osoo inni hin galle deemuu qaba. Kanaafuu doktoricha bilbilan kennaafi jalaa kaasee hojii siin jechuuf barbaadeeti. Tole galatooma. Kanaafuu amma sabboonti si deemuuf ta'a nagaa naa oduu. Ayyee. Maaluma abbaa kiyyaa kaanummaa ni garaa sanatti gubbamuuti kun ganama galgala isa wajjin gubadhaanummaa dhiisee deemuu qabaadha mana keessaa. Biraa kiyyaan dhumachuu malee homaa godhan leenjiif. Ro, Shat, Chumbi, Anjulat. Hojii maal fakkaata? Akkuma beekamu ispoortiin qaama keenyaa fi sirriitti hojjetuu qabna biyya keenya ijaaruufillee of ijaaruufillee sirriitti hojjetuu qabna jechuudha. Mee yaada as keessatti yeroo ani hin jirre amma seenuttuu yoo nama as keessa seenee wayim raasatti illee nama jeeqaa jiru. Eenyuun mee nama akkasii sanni naaf himaa? Teewaa saama guyyaa maraa nagariyyuun na badii guyyaa malee na dhaa. Tumpee qabdi jabaan awlaa isheen deesiin. Oggeen ispoortii keessaa boota. Mucaa tanaan dura tumaa turte hanqateeti ammumaa arrabsaa jirta bar. Saaba minti jibdan waa takka hin jenneen guyyaa takka yoo harkaa hin tunneen. Lafa.
Taa'es gad. Daa'imman jabeessuu qabda malee akkana gochuu qabdee? Sirraa malaa kun? Har'arra adabbii biraa sirratti fudhadha. Amma booda dhaga'uun qabu. Gaafii namni qabdan yoo jiraate illee yaada nuuf kenna. Gaafii illee haa ta'u. Teekwa. Yaadni fi asirratti haala hojii keessanii ilaalchisee haala hojii itti nuuf kennamu bareeda ta'e. Tumiitiin keessan baay'ee nu hammaateera. Haala hojii keessaniitiif tumiitii waliin nu galaan jiru waan ta'eef tumiitii keessan odoo nurraa qannastanii. Tole maal jechuu barbaaddeeti hojiin akka malittillee kan kennamaa jiru ati ollaaltullee ollaaluu baaftullee hamma dandeessuuf hin beektu. Kanaaf akkamitti akkas jechuu dandeessa? Kaa'i lafa. Kaa'i kuushaafi qabee. Kuni keessa see keessa. Kaa'i ta'e kan akkanaa kana kan inni barattoota balleessu. Isinillee akkana taanaan borurraa as keessaa si yaasa. Isin galeera warri duuba? Yes. Tole. Kan isin nagaan iya. Awak nahan. Mana jaya ibarat. Sabun tu bisa kan ada dan gigi farga. Insani miti hino ka fayyisa fayyina illa kana damba sani miti la ila chila ila ma yu marir jirti ila chila ma wa misha dubbata jira si fakkade da namu wadandi gubbe mamale kaza kunni ora diggana ma tibde usani kino lan ma malle wa samari ata jira denga dele sabon tubura argentani sabon gumangu gorsana fakkade amma sabon tubura ne gorsina ben Sena. Sabun तुम्हें धक्का में कौन सा ना थे भाई जरा ये गरम भाई maal taatee fuulli kan kee adda sirrii hin jiru. Fuula maaltu sirrii na jira jetteeti. Jiru biyya guutuu na gubaan wajjin jiraata. Bira fakkaataa na nyaachaa jira. Maal irratti? Kiyya na gubataa jira. Balleessaa maal qabu? Garaatti kiyya akka biddaa kana na gubaa jira. Maal irratti? Sababa isaati. Sababa? Gaddaddee mucayyoo ganda kanaan beektamiti caaltuu sii jedhamti. Ishee waan argitee natti himte suuta sitti. Jarri sunniin bee jarri diigamtuudha. Dhiisii wanti an argaa jirullee baay'ee jira. Gocha baay'ee narra raawwataa jira. Jireenya kiyya keessatti akka gufuu na ta'aa jiru isa. Sabboontu dhugaa beekumsaan nama addaati. Nama badii takka qabu miti bar. Namni addaan nama diiguuf deema. Har'a dhufteeti illee nama addaati jetta. Cinqaan keessa jiru anumaa rabbitu beeka. Kumsaan maal ta'e? Dabalataan haa ulfaattu ishee. Dhuftee naan jirti. Anis fakkaatumaan ture. Qabatamaa ija teetiin argiteertaa? Qabatamaa arguu baadhus na biratti itti bilbilamaa ture. Jecha namaatii akkamitti deemuu dandeettere? Obsee har'a gaamalee wallaaleetiiti. Naaf hubattee hiyyaa dhugaa yoo taate bakka addaan bahuuf deemnu waan ta'eef. Fayyisaa fi fayyina illee akkana addaan baasanii bari isaanii mucattii suni caaltuu ati jettu illee diiggaaf deemti malee ijaarsaaf hin deemtu. Ansi garuu siif hin beeku malee ankumsaan anaaf nama addaati. Ijoollee masan irraa gori meeti. Waa si nyaachise natti fakkaata. Ammaan na nyaachise sabboontu mee dhiisii mee kana natti as deebi mee. Dhiis dubbii haasaa kan ta'e iyyuu barbaadu ammaan booda. Hiriyyummaa keellee natti ta'a.
Lakki dis caaltuun baduu dabale. Asima gorsuuf malee badii kan keetiif hin dhumne. Allaki sobaabte malee jaalala kiyyaaf miti. Waan dhugaa natti himteef caaltuun ka jibbamtu. Lakki na as deebi caaltuun waan keessa isii beekuuf qaba. Lakki isin jedhe maal fiduu dandeettati? Lakki isin badisee lakki ana waan hin nyaachisne. Nyaattee dhufte. Maallaqa si nyaachise? Lakki. Angaruu sirrummaa isaatii fi dhugummaa isaas himuuf deeme malee isin diiggaaf hin deemne shi. Wanti jibda afuuffaa. Kijibaa dhufte. Sis birrii si nyaachise fakkaata. Maali maaf akkana ijjitanii rakkoo jiramoo akkam? Ijoolleen duba san kan dura guutanii jiranii kaleef dheengaddarra har'a maal ta'anii maal rakkootu jiramoo akkam? Kaleef dheengaddarra irratanii jiran. Teekoo jechaa isaa boome dullaadhuma keessan sanii fi gaafii hangaafadheef akkamiin rukutamaa jedheeti gurbaan sun inni siinarii ijoolleellee gorsee hambiseera sababa dullaa keessaniiti. Kun badiidha dullaa kan koo ulee kan koo dheeksuun badiidha bara ani isin mo'atuu fi miti jajjabina keessaniif isin rukute malee kanaaf warroonni san gara rukuttaa san gara badaatitti fudhatanii hafan baditti uf galchaa jiran kana hin hubanne isaan isinirraa hojii kan koo seeraa isinii kennuu didaa jiruuf hin beekne waan ta'eef mee galaatii wal gorsaa yoo dandeessaniif ol deebisuu yaala. Akkas hubatuu qabdanii jajjabaatuu qabdanii uleef abdii kutatuu qabdanii sirritti cimtaniitii hojjetuu qabda waan ta'eef haala kanatti hubadha. Danaaf shaat chimbii mee asirratti qabnaa. Haro, shot, chumbi, Anjulet. Run up. Chumbi, sabat, kilit. Shot, headshot. Kilami wama gala mana gala. Ani duraa qaate dhiisee himaa kan. Dhiifteedhaan? Ayaan qaate dhiisee. Si fakkaadhee jiraachuudha. Deebiin an duraa qaate dhiisee illee qaasi himeen. Ijoollee keessa jirtu takka takkaan keessaa yaasuu qabu hundisiituan. Homaanti si goon jiru tole ani yoo natti tole hojjechuu danda'a natti hin danda'u. Tole deemee ergasii ta'e. Tole. Hello. Nagaan sababa akkam? Jirra eessa jirtaa? Mee dafiitiin gamanatti kootu rakkoo guddaa wayii keessa jiraayyuu wanta wajjin marannutu jira dafii kootu.
Tole tole. Nagaan ayuma jira Mana kuma sabu. ayati ko rakkoo itti jira rakkuma san wajjin yoo kan danda'amu taate fuula jedheetu Ayyee kun qabu oda deemuuf. eeyyaan illee baay'isuu osoo hin ta'in xiqqoo manatti maatii kan kuusanii walii galaan jirru Sirri. isa yeroo achii gabba'u rakkoo sanniiniif jedheeti aarii saniif jedhee barattoota kan kuullee waan daretti jeeqaa jiruuf kilabii yeroo dhaqu akkasitti jeeqaa jira ijoolleen illee baay'ee na jala harca'anii jiranii isaa kan amma dhaxxeeti akka abbummaa tokkootitti fudhatteeti akka naa gorsite ijoollee sanniin illee rakkoo anarra jiru kan akka na wajjin qoodaman akka kilabiin na dachaaftu itti ufsiyaameyyuu. Tore sabuun kun rakkisu haga danda'anii wallata dhaabbatudha. Anis kanaaf hin dhiphatina ani gama kootiin barattoota ittimiitiin akka waldachaafan ni raawwadha. Tole haa ta'u galatoo. Tole. Kayo warra fankootti bilbiladha. Daa'ima tana kuusa hojii. Hello. Hello Boonsaa. Nagaa jirta? Nagaa. Dafaa gara mana kootti koottaa. Gurbaan muluu jibbaachisee bakka isa wajjin jiraachuu hin dandeenye waan ta'eef dafaa anatti koottaa. Qabeenya qabu hundaa fe'adhee akka yeroon osoo inni hin galle deemuu barbaada. Dafaa na dhaqqabaa. Baay'ee isin eegaa dafaa. Ila galee laala. Nama gubuuf gara waan biraatiif naa gala. Maali mana nagama kanarratti warri cufte. Nagaa maali? Nagaa maali? Maal nageen jiru akkam? Warri kan koos dhufaa jira. Omaan qabdu deemasi. Amma baay'eetti maal dhageesse? Wanta haaraa wayii dhageesse moo? Amti dhaga'iitu hin jiru. Maali? Deem intalattii baratte san wajjin jiruu kan kee geggeessi. Intalli kamaaliiti? Maatii kootitti simeera. Fi kan koo harkaa qaba. Wajjin jiraachuu hin danda'u. Ganna dhiisi. Wajjin jiraachuu hin danda'u. Kootu barri ijaaran. Hin banu. Mala sii qabda. Deemasi. Kootu waan jiraa? Kootu silkii maal bilu? Oyaan gabaabaa dhufa. Dhiis gadi. Dhiis gaba kootti hin biladha. Hello. Dafaa na dhaqqabaa na jeeseen irra jira. Dafaa na dhaqqabaa. Dafaa na dhaqqabaa maatiin koo. Dafaa natti dafaa na jeeseen irra jira. Eeyyee dafaadha. Dafaa koottaa bakka. Duuf bakka dafaa na koottaa. Kana malee waan biraan qabdu? Kan biraallee itti miga gosa hundaa yaasaatii koottaa jedhin yoo barbaaddan. 준비 샷 준비 잘했 그래
Cimbi. Basumbe. Faro. Jangul. Tok. Lam. Sadi. Afur. Shan. Ja. Ter. Sade. Sagal. Kudan. Kuda tok. Kuda lam. Kuda sadi. Kuda afur. Kuda shan. Kuda ja. Kuda ter. Faro. Shat. عامل منافي شمبي شوت شمبي شريت كبيت شمبي انجليت جرتو وجينا كم بريد جباد نالو مكان اتفا براتون يرو دربي كان رهدودا اما غرو تقاتني جرو مالي فرجان سبب براتون نرچاني بيكتوي Teekon sababni jecha sababni barattoonni harcaanii fi uleen nu baay'ate yeroo hundaanuu hin tumamna jecha barattoota haaraa kan dhufaniyyuu achi deebi'anii barattoota as keessa jiranillee garas deebisaa jiran sababa kanaatiif sababa uleen nu baay'ate jedhanii barattoota harcaasaa jiran jechuudha. Sinaroonni jalqaba uleen tumamanii ba'an. Ammallee sababiin kenna amala nu jijjiirataa turan. Duraan uleellee nu tuqanii seeraan hojii kenna nu kenna nu gorsaa turan. Amma immoo yoo nu osoo dogongorinu ulema bichaan nu tuman sababni kun maaliin jedhee isin gaafachuu barbaada sababun yaanni ka'e bareeda haa ta'uti garuu kun duraan hin jiru dullaadhaan yeroo mara tumamuun kun haa ta'uti tibba kana sababiin rakkoo isaa mudatee jira rakkichi sunis anis ni beeka jechuudha haa ta'uti akka carraa ta'e gara biraatirraa waan hojjechaa isaa jiruuf achirraa na erganii turan isaan sababni isaan as erganiif wantoota garaagaraa isinis akka hubattaniidhaaf rakkoo isaan mudatisan barataan achiin badee osoo hin taane rakkoo isaan mudatisan barattoota itti himtanii deebistanii rakkoo isaan keessa jiru san keessaa baasuu qaban. Teekon sababum jecha nu dura kana dubanne uleen nu tumaa turanii amma barattoonni ulee waan sodaatanii keessa harcaniif itti himee dachaasne. Tole borurraa akka itti himtanii dachaaftan anis abdii qaba kanaaf garuma hojiitti aana jechuu barbaadeet. Nanaaf. Cimbe. Isheen warri waan irra qabne nasi'a. Akkam nagaa. Akkam nagaa. Mudatti maal taate? Nadhaanii natti mee na biraa deemina jechuudha. Suuraa nama taate ta'e? Eejisni Nama nyaatu. dudda na kuti as kufa. Duraanis asii ammallee. Duraanis asii ammallee siddii taasisaa. Inni danda'u. Maa natti hin bilbiltu. kun siri maama baqa Kudhanii amma eetu qotoome. Ay, gufuu as qulfii mana. As kennu, kamana as kennu. Teena caccabsee na biraa deemina. Hidhatee deebiini.
كان ناس الرفقة أنا بعرف كل
Jirtu? Jira. Hojiin maal fakkaata? Baay'ee. Tole baga deebitan warroonni baddanillee dhiyeenya kana akkuma beekamu anillee rakkoo garaagaraatti baay'ee na mudataa ture saabamsiraa jetti himee jira innillee isinitti hime na fakkaate warroonni kanaan dura baddanii deebitan baga nagaan deebitan isiniin jedha asirratti warroonni baddanii deebitan yaada yoo qabaattamee nuuf kenna. Teekuwaan jechaa saaboom dura akkana seene garuu immoo amma aga saabomsiraa addaan nuu baasanii waa hunda nuu himanitti ana kilabii kana gallakkisee bahuun ofii kiyyattiin gaddaa garuu immoo ofii kiyyaa bahuu osoo hin taane barattoota isin hojii hojjetan kan hunda kilabii kana keessaa bantasuuf qophii kooti jechuudha. Garuu immoo amma barii kee kana ofii fudhadhee bu'aa bahii isin baatan hunda isin hojiin deemuun barbaachisaadha. Garuu immoo isinillee yaada keenya kan osoo nu hubachaa nurraa fudhachaa deemtanii gaafii kooti. Tole akkuma beekamu rakkoo garaagaraa keessa ture waan ta'eef rakkichillee sirriitti waan na mudatee jiruuf isinittillee himuu saalfadheetiin gara yeroo dhufu baay'ee wanti sirriiffataa tureef waan aarii guddaa keessa tureef isin naaf hin hubattan jedheetiin gara saabamsiraajiititti isin saabamsiraajii isinitti erge jechuudha. Innillee rakkoo kan koo kana isinitti himeetiin naaf isin hubachiisuu isaatiif baay'ee galateeffadha. Galata guddaa isaaf qaba. Done up.